Peenxeen amantii miti jedhime. Beenteen amantii miti yana Amen. itti beentetti namana. Kana waggaa meeqa waan dubbachuu jiru nurraa xumuramtes. Namatu moggaasa namaati beente jechuun malee miti amantii Okay, miti. kiristaanota kan jedhamu yeroo kallattiin Yesuus lafa biyya lafaa barattoota barsiisuu jiru hin jiranii kiristaanni kan jedhamu. Injiru. Pheenxee waan jedhamu hin jirtuumi Yesuus irraa quban qabu miti barattoonni Yesuus quban Yesuus qabanii. irraa quban qabu gini immoo namoonni waan wal Okay, jedhaniif waan wal goobas mormaniif waan Yesuus quban qabne isin akkamitti fi moggaaftanii yaatan. namatu nutti moggaase waan ta'eef moggaasni namaa Abbaan fadhi. Okay, waan namni si moggaase maal? Waan namni si moggaase amantiidha jettanii nuti pheenxee jettanii kamii yaatan. nuti immoo iyyuu maal jennee amanna sitti fakkaate Okay, duuka buutuu Peenxeen Yesuus Kiristoos okay, warra wal goobas jalatti amanu jennee yaana. pheenxeen amantii miti jedhime. Beentee shino Pheenxeen amantii miti jedhime. Yesuus Kiristoos beentees miti ortodoksii kiristaana kaatolikis miti. Akkaan jedhe love or love whatever waan siin jedhe pheenxeen amantii miti jedhime. Beenteen amantii miti yana Amen. itti amantaa beentetti namana. Kana waggaa meeqa waan dubbachuu jiru nurraa xumuramtes. Namatu moggaasa namaati beente jechuun malee miti amantii Okay, miti. kiristaanni amantiidha. Goobas. Moggaasa maqaati malee imnatii fi amantaan Waan garaagarummaa siin guddaa jedhan qabu. ati amantiin kee eenyu unkaa wayirratti foormii mana barumsaa baasaboora raataatu yoo gartee bakka bootaa amantiin kee maali yoo siin jedhan islaama jettamoo kiristaana jettaati. Ani kiristaanan jedha malee beente ofiin hin jedhu. Kiristaanni amantiidha. Amantii fi imnatiin garaagarummaa guddaa qaba bakka kanatti nama Imnati amaariffaan irraa dhiisi imnati afaan oromoo sitti haasa'u jira. Okay, bakka kanatti ishi wanti hordoftu tokkoo fi wanti amantu tokkoof wanti hordoftu tokko garaagara moo tokkodha. Waan sin jedhu islaamummaan amantii. Kiristaanummaan amantiidha. Kiristaanummaan anaaf amantii kiyya eeyyan itti amaneen duuka bu'ame. Karaa Kiristoos. Al tokko gidduun galchaa. Al tokko gidduun galchaa. Ishee. Yeroo jalqabaa fi kiristaana kan jedhamanii bartoota hojii ergamoota boqonnaa 11 lakkoofsa 26 yoo deemtee dubbiste ta'e. Jidduun abuusaa jedhee deema akkam goona jiran. Jiran kiristaanni amantii miti akkuma pheenxeen amantii miti jettan sana kiristaanni amantiidha wangeela irratti. Kiristaana jechuun kiristaana jedhamanii waamamanidha. Maqaa mallayyaa isaaniidha. Kiristaana jechuun immoo Kiristoos irraa jechaa dhufedha. Waamamanii. Yeroo Yesuus jiru sanitti kiristaana kan jedhamu jira kiristaanota kan jedhamu yeroo kallattiin Yesuus lafa biyya lafaa barattoota barsiisuu jiru hin jiranii kiristaanni kan jedhamu. Hin jiru. Kanaafuu waan Yesuus boodaan fiddanii jechuudha. Yesuus hin barsiifne kiristaanummaa. Kiristaanummaa koo waan Kiristoos irraa dhufe be. Kiristoos irraa dhufe kiristaanummaa. Bakka fadharra achirra haa dhufu Yesuus Kiristoos kiristaanummaa barsiisuu ture. Hin barsiifne. Amantii kiristaanaa jedhee barsiisuu ture. Hin barsiifne. Pheenxee jedhee barsiisuu ture. Hin barsiifne. Isintu moggaafate. Guyyaa keessaa dhufte jechuudha waan kun waan Yesuus hin fidini qaamni biraa guyyaa keessaa gartee akkuma gartee paartii badhaadhinaa maqaa itti baafatu namni maqaa itti baafate. Miti. Amma bira kun moggaasa bartoonni jalqabaa Anxookiyaatti kiristaana jedhamanidha. Okay, san bira kutaa. Yesuus Kiristoos nama jettanii amantamoo. Kiristaana. Kiristaanummaan mallayyaa Kiristaana kun immoo maalirraa dhufe? Mallayyaa keenya malee imnatii keenya miti. Kiristaanummaa jechuun mallayyaa duuka buutuu Kiristoos. Amantiitti hin beeknu. Sigalee mallayyaa keenya nuti kan amannu Rabbi tokkichaa fi gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanna. Rabbi tokkichaa fi gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanna. Rabbi tokkotti hin amantan. Hin amantan. Situ jedhee maal sit beekaa? Ni amanna. Anaa jedhee hin amantan. Okay, Waaqayyoon tokkichi kami? Waaqayyoon tokkichi kami? Waaqayyo tokkicha sagalee isaatiin waaqaaf lafa uume. Ansan hin jenne. Waaqayyoon tokkicha dhugaa kami? Yesuus waaqa moo nama? Yesuus waaqa guutuudha nama guutuudha. Kanaafuu waaqa tokkotti hin amantan. Hafuurri qulqulluun waaqa moo nama? Hafuurri qulqulluun waaqa. Akkana Waaqayyo abbaan waaqa moo nama? Waaqa. Kanaafuu waaqa tokkotti hin amantan. Waaqa tokkotti amanna akkami jettan isin? Waaqa tokkotti amanna kee. Waaqa tokkotti amanna.
akkanaan jechuu jirta waaqayyoon abbaan waaqanaan jechuu jirta taakka waaqayyoo abbaa kan lammaffaatis waaqayyoo ilma sadaffaa hafuurri qulqulluunis waaqanaan jechuu jirta sadeen kanaatu waaqa tokko naan jechuu jirtan akkamitti loojikii gaaffii akkamitti akkanaan jetta abbo obboleessa kiyya macaafa qulqulluu keessa deebii ja'a afur gaaffii ati naadhii sirbeetu gaaffiin isaan irraa barbaada gaaffii sin irraa qaba mi rabbi jedhi al tokko tu kana xumurree gaafatte kiristaanii waliin haasa'u gaaffii sirraa qaba waan sanii miti amma ani jechuudha ani amma fakkeenyaaf amantiin kiyya ani mallayaan kiyya kiristaanaa duuka buutuu Yesuus Kiristoos finnesan kiristaanii mallawaan guyyaa keessaa chuufin deema nama yoo dandeesse cadhisi ana moo eenyu taasa'u jirtasa nama lamaan naasooytanii bar nama lama mee dhiira kana wajjin xumuradhaate ati taa'uu erga sa'aatii meeqa si dheeguutu ture bar gaaffii sin gaafachuuf maal gaaffii maal nu gaafatta ani amma fakkeenyaaf ani amma kiristaanaa ishii ani amma Yesuus Kiristoos tinan amanan je amma waa'ee Yesuus Kiristoos dubbii isaa hundaayyuu ni eegdu dubbii inni maal jetteetti amanta anis Yesuus ittiin amanaa bar dubbii isaa ni eegdu ni eegdu ni eegaya dubbii isaa ni eegaya Ishi dubbii isaa keessaa fakkeenyaaf wanna Yesuus godhe san hundaayyuu ni raawwattu waan san jechuun yoo jiraattee quraana kiyyarraas wangeerraas yoo dubbii san Yesuus jedhe yes dubbii inni jedhe san dubbii Yesuus jedhe san isin silaa Isaa yookaan ilma Maryamitti ni amannaa nabiyyi keenya ni jettu dubbii isaanii takaltalla jettu miti yes ati ni eegdu dubbii Yesuus jedhe hin fudhatta kan hiikoo biraa ittiin goone hin fudhatta kan gartee yaada kee ittiin daballe Bilaa alee kiroosimati na dhaggeeffadhu waan xumuratti booda na gaafatta. Na gaafadhu boqonnaa fidii na gaafadhu. Kanaafiyyuu sinama bakka kanatti dubbii Yesuusii ni eegna jettanii itti amannaa jettanii nabiyyi sa'uu isaa sennee ni fudhanna yoo jettanii dubbii inni kitaaba keessatti kabiraatii miti wangeela arfan keessatti qofa kan inni dubbate ni raawwattu. Yesuus kon wangeeluma afran keessa dubbate bakka biraa takka isa dubbate hin jiru. La dhiisi kaawwan dhiisi ishee kaawwan itti dabalanii eenyu Phaawulos barreesse akkas akkasitti miti dhiisi mee wangeeluma keessatti kan inni dubbate. Phaawulos barreesse. Jedhi yaa fidii ni ilaala fidii ni dubbisaa ni ilaala yoo dhugaa taate. Quraana kiyyaa ni qoradhaa bara. Fakkeenyaaf ani ishee duuka buutuu isaati jedhe ani isatti amanee jira jedheera. Amma loojikaalee oggaas nitti dubbanne Yohaanis bakka kanatti kana jedhe. Duuka buutuu Yesuusii. Ani jedheera fakkeenyaaf. Ayyee. Gaaffii kallattiin gaafadhaa boo. Ani kallattis gaafachuu jira. Badiin kiyya maali? Isatti amanuu kiyya kanaafi. Okay, duuka maal jetteetti amanta? Anuutiin amanaa bara. Amma isin akka dhoksaa dubbiitti oduu hin taane iftoominna takka isinii galuutan si gaafata. Dhoksaan dubbii hin jirtu. Yesuus dhoksaan hin barsiifne. Dhoksaan aan hin jedhin. Dhoksaan kun kijiba waldatte kana jedhan Yesuus dhoksatti itti barsiifne. Si'iif kijiba miti. Si'iif kijiba miti. Kijibummaa si'iif ta'e sanitti fidee tanan ofii kiyyaa moorii kanatti amale san dhiisee na dhaggeeffatu. Dhoksa barsiise Yesuus. Barsiifne. Na gaafadhu mee haa daqiiqaa 3 afurtamatti baraasaa hojjeta. Na dubbisuu hin dandeessu beekam. Na gaafadhu kallattiidhaan dhoksaa jechaan Yesuus itti amantaa na jette. Yesuus ittiin amana. Okay, na gaafadhu.